federaalaa naannoo Tigraay irraa deeggarsa bajataa adda guutuu beeksise. የፌደራል መንግስት mootummaan federaalaa deeggarsa naannoleef kennu ilaalchisee deeggarsa taasisuu kan danda'u qaama bu'uura seeraa qabuuf. Naannoon Tigraay gamasaatiin fudhataman qabu jedheera dhimma kanarratti ogeessa seeraa dubbisneerra. Raawwachiistuu wajjin hariiroon qabdu taanaan aanaa fi godina wajjin hariiroo akkamii qabaata? Maalidha amma karaa kamiin deemtee aanaa fi godina wajjin hariiroo uumuu dandeenya? Dorgommiin Pirimeer Liigii Itoophiyaa gurguramuu fi kaanis dhageessummaan Itoophiyaa meeshaalee waraanaa galmeessuu eegalu fakatee beeksise. Biyyattiin amajjii bara 2012 labsii bulchiinsaa fi to'annoo meeshaalee waraanaa baastetti. Rakkoowwan nageenyaa bakkeewwan biyyattii garaa garaatti mudatuuf gaheen meeshaalee waraanaa seeraan alaa socho'anii tokko akka ta'e amanama. Ministeerri nagaa Mufariyaat Kamiil ibsa irra kennaniin labsii kana hojiirra oolchuu keessatti gaheen poolisii federaalaa olaanaa ta'uun ibsuun alatti yoom akka eegalu hin himne. To'annaa meeshaalee seeraan alaa gama ammayyaa'een cimsuun nageenya uummataa mirkaneessuuf cimsinee hojjenna. Seericha hojiirra oolchuu keessatti poolisiin federaalaa dura aantummaan hojjeta. Ta'us koomishiniin poolisii naannolee fi bulchiinsota magaalaa waliin qindoominaan hojjeta. Hojimaata hanga ammaa jiruun dhaabbileen daddabarsa meeshaa waraanaa seeraan ala to'atuuf hojjetan haala barbaadamuun sirna teekinooloojiin kan deeggarame miti. Mootummaan kaka'umsa seera daddabarsa meeshaalee waraanaa to'atuuf baaseen dhimmichaaf xiyyeeffannoo ol'aanaa kennuun ogeessota sadarkaa federaalaa jiran leenjisuun yeroo dhiyootti galmee meeshaalee kan jalqabnu ta'a. Gorsaan ministeera nagaa obbo Minaas Fisahaa labsii meeshaa waraanaa to'achuuf ba'e hojiirra oolchuuf dambiiwwanii fi qajeelfamoonni qophaa'anii xumuramuu himaniiru. ምዝገባውን በተመለከተ ያው አዋጁን የሚያስቀምጠው በሁለት መልኩ ገልሜ ላችሱን ለብሲን ከንካው ቢፈለማን እኒ ጀልቀባ ኡመኒ በርማታን ሜሻ ወራና ቀበተን ወጋ ተኮ ከሰት አከ ገልሜሰን ድርቀመ ካብ ሰናን አለ ወርን ገልሜሰን ሴሪች በይ ወጋ ለማ ከሰት አከ ገልሜሰን ይጀረም ገሩ ሐለ ቀበተማ ጅሩ ይውላል ሴሪች ከም በይ አመጂ በረከመ ለማፍ ቆደለማ ከሰ ሰና ቦደ ለብሲ ከና ኦጂሮ ወልቹዳፍ ኦጀተማ ቱረ ከናፉ ኮሚሽኒን ፖሊሲ ፌደራላ የሮ ፍደተ ያረ ከሰ ገልቹዳን ጉያ ገልሜ ባሱን የሮ ረማ ከነሙስ ሐለ ሰናን ከነላለሙታ በዛው መልኩ የሚታይ ይሆናል ማለት ነው። Labsiin kun eenyu meeshaa waraanaa qabata yookiin qabachuu hin danda'u kan jedhu kan murteessu yoo ta'u kaan galmeessanii seeraan akka qabatan namoonni meeshaa waraanaa tokko ol qaban immoo akka deebisan ni taasifamaa jira. Keessumaa torbee qabannee jiru kanatti uumamaan waannisaa naannolee Amaaraa fi Tigraay keessatti oomisha irratti miidhaa geessisaa jira. Godinaalee naannoo Amaaraa keessa jiran 3 fi godinni Tigraay tokko weerara hoomaa waannisaa kanaan daran miidhamuu isaaniitu ibsame. Ministeerri muummee itti aanaa Dammaqaa Mokonnon weerara kana to'achuuf hawaasni marti qooda irratti fudhachuu qaba jechuun waamicha dhiyeessaniiru. Yaadataa Biraanuu dabalata qaba. Naannoo Tigraay godina giddugalaa aanaa raayyaa carcaritti midhaan ooyiruu isaanii irratti hafe hambifachuudhaaf hoomaa waannisaa waliin falmachaa kan jiran obbo Asaffaa Yaasiin waan isaan mudachaa jiru akkasiin ibsu. አምስት ጊዜ ስድስት ጊዜ በላይ ወይም ደግሞ hanga har'aatti yeroo 5 6 yookiin ji'oota 2 oliif waannisa reechaa turre. Kan har'aa adda kan taasisu baay'inaaf amala jijjiirachuudha. Amma yoonaatti gara kaabaatti qilleensa waliin deema waan jedhamuuf gara sitti ari'aa turre. Amma garuu gara fedhetti deemuu danda'a. Amala jijjiirratee jira. Yaaddoo qabna. Mootummaan yoo jiraate furmaata nuuf fiduu danda'a. Ogeessotaan deeggaramee mootummaan osoo irratti xiyyeeffate dansa. Akka bulchaan aanaa raayyaa carcar kaal aayoo gidee jedhanitti ammoo keessumaa guyyaa kaleessaa hoomaan waannisaa hedduu isaan rakkisee oole. Baay'ina qabu yoo ilaallu miidhaan guddaan ga'eera hin jennu guyyoota 2 dura garuu gandoota Adaalgaa fi Baageen jedhamanitti qonnaan bultoonni ooyiruu isaaniirra miidhaan ga'ee jira jedhani. Biiroo qonnaa naannoo Amaaraatti hoogganaa itti aanaa kan ta'an obbo Tasfaa'oo Mangistee gama isaaniitiin miidhaa hoomaan waannisaa qaqqabsiisaa jiruu fi tarkaanfiiwwan fudhatamaa jiran ilaalchisuudhaan kana nutti himanii jiru. Godinaalee 3 jechuunis kaaba Walloo, kibba Walloo fi godina addaa saba Oromootti awwaannisni jira. Kan gochaa jirru ammoo karaa aadaatiin aara itti aarsuu fi sagalee wantoota dhageessan fayyadamuun ari'uudha. Kanaan alatti garuu xayyaaraanis qoricha biifaa jirra. Miidhaa waliigalaa ga'e ogeessonni guyyaa guyyaan qorachaa waan jiraniif fuulduratti ibsama. Bakkeen ani naanna'ee argetti garuu harka 40 haga 50 miidhaa geesseera. Aanaalee kanneen akka Habroo keessatti ammoo awaannisni midhaan hunda nyaachuurra wayya jechuun asheeta isaa muraa jiru.
tamsaasa kallattii Pirimeer Liigii Itoophiyaa fi moggaasni dorgommichaa doolaara miiliyoona 22.5 gurgurame. Akka miidiyaaleen biyya keessa gabaasanitti sheer kaampaaniin Pirimeer Liigii Itoophiyaa dorgommicha kallattiin dabarsuuf dhaabbilee fedha qabaniif caalbaasii baaseen kan dorgoman keessaa Maltii Choice Itoophiyaa dorgommicha DSTV irratti dabarsuuf hayyama isa dandeessisu argatee jira. Projektii ijaarsa sarara elektirikaa Itoophiyaa hanga Keeniyaatti diriiraa jiru irratti raawwatame kasaaraaf na saaxileeraa jedhe humni elektirikaa Itoophiyaa. Ibsa dhaabbatichi baaseen sarara kiiloomeetira 433 diriiraa jiru irratti naannoo godina Walaayittaatti haala irra deddeebiin raawwatameen birrii miiliyoona 34.6 ta'u kan irratti murtaa'e. Namoota kunneen irratti murtee adabbii dabarsuuf beellamni qabameera. Saayintistoonni lama keemistiriidhaan badhaasa noobeelii bara 2020 mo'atan. Saayintistoonni lama meeshaa qaccee dhala namaa yookiin immoo DNA ittiin sirreessan hojjetan keemistiriidhaan badhaasa noobeelii bara 2020 mo'atan. Federaalaa naannoo Tigraay waliin walitti dhufeenya isaa kutuu beeksise. Manni maree federeeshinii walgahii kaleessa taa'een akka murteessetti deeggarsa bajataa naannichaaf kennullee adda kutuu beeksiseera. Murteen kun murtii kana dura manni maree federeeshinii filannoo naannichi adeemsisuuf ture irratti murteesse hojiirra ooluu waan dhabeef kan darbe akka ta'e ibsameera. Afyaa'in mana maree federeeshinii Adam Faaraa miidiyaa biyyaalessaaf akka dubbatanitti si'achi dhaabbileen federaalaa mana maree naannoo Tigraayis ta'e kaabinee naannichaa waliin walitti dhufeenya adda akka kutan murtaa'uusaa ibsan. የትግራይ ክልል ምክር ቤትና ከፍተኛ ህግ አስፈጻሚ አካል ወይም ካቢኔው ህገ መንግስታዊ ቅቡልነት ማን መሬ ናኖ ትግራይ ፊ ካቢኔ ናንቻ ቃሞሌ ቡራ ሴራ ቀበኒቲ ከናፍ dhaabbileen federaalaa hunduu mana maree naannoo Tigraay fi kaabinee naannichaa waliin walitti dhufeenya seeraa kamiyyuu gochuu hin danda'an jechaadha. Kanaafis dhaabbileen federaalaa hunduu kaabinee naannoo Tigraay waliin akka qaama bu'uura seeraa qabutti lakkaa'uun xalayaa barreessuuf dookumentii walii erguu deeggarsa dhaabbilee federaalaa naannoleef kennu waltajjii sadarkaa federaalaatti qophaa'u irratti hirmaachisu akkasumas kaan gochuu hin danda'an jechuudha. Kunis kan murtaa'uu danda'e mootummaan naannoo Tigraay fi paartiin naannicha bulchu TPLF murtee manni maree federeeshinii turtii aangoo mootummaa naannichaa dheerate hojiirra oolchuu waan dhabaniif. ክልሉ ምክር ቤትን የህግ አስፈጻሚ አካል ወደ ቦታው መመለስ ስላልቻሉ ነው። haa ta'u malee jedhan obbo Adam uummanni tajaajiloota bu'uuraa kanneen akka fayyaa barnootaa fi kaan akka argatuuf mootummaan federaalaa aanaalee bulchiinsota magaalaa fi gandoota naannoo Tigraay waliin hojjetaa jiran. Kunis qorannoo qaamni hojii raawwachiiftuu federaalaa jechuunis manni maree ministeerotaa gaggeessuun murtaa'aa jechuun dubbatan. የፌደራል መንግስት ለክልሎች የሚሰጠውን ድጋፍ በሚመለከት ድጋፍ መስጠት የሚችለው ለህግ mootummaan federaalaa deeggarsa naannoleef kennu ilaalchisee deeggarsa taasisuu kan danda'u qaama bu'uura seeraa qabuuf manni maree naannoo Tigraay fi kaabineen naannichaa filannoo heeraan ala taasifameen kan hunda'an waan ta'eef bu'uura seeraa hin qaban. Sababa kanaaf dhaabbanni federaalaa kamiyyuu qaamolee kana waliin walitti dhufeenya tolchuu waan hin dandeenyeef qaamolee kanaaf mootummaan federaalaa deeggarsa bajetaa taasisuu hin danda'u jechuudha. Aanolee magaalaalee fi bulchiinsota gandaa waliin walitti dhufeenya taasifamuu ilaalchisee keessumaa uummanni tajaajiloota bu'uuraa argachuu akka danda'u qorannoon kan taasifamu ta'a. ማግኘት የሚገባውን መሰረታዊ አገልግሎቶች ማግኘት እንዲችል ጥናቶች የሚደረጉ ይሆናል። Gama kaaniin afyaa'iin mana maree naannoo Tigraay Rufaa'el Shifaaree murteen mana maree federeeshinii fudhataman qabu jechuun himu. መጀመሪያ እኛ መሰረት አድርገን ማየት ያለብን jalqaba kan ilaallu murteen darbe seera qabeessa moo miti kan jedhudha. Haalli hojii irratti oolu hin jiru. Manni maree federeeshinii ofii isaatiifuu kana murteessuuf bu'uura seeraa waan hin qabneef murteen darbe sirrii miti. Fudhatamummaas hin qabu. Sababni isaas manni marichaa seeraa fi heera mootummaa cabsuun aangoo ofii kan dheeresse waan ta'eef naannoo Tigraay bakka bu'ees qaamni mana maree federeeshinii keessatti hirmaate tokko hin turre. Kanaafuu murteen amma darbe bu'uura seeraa kan hin qabnee fi naannichattis hojiirra kan hin oolledha. በእኛ ክልልም ተፈጻሚ ሊሆን አይችልም። Mootummaan federaalaa sababa weerara koronaa vaayirasiin filannoo achi butuu fi aangoon mootummaa dheerachuu isaa mormuun naannoon Tigraay addatti filannoon taasise mootummaa federaalaa fi naannoo Tigraay gidduu muddama guddaa uumeera.
Kan irratti manni maree federeeshinii naannoo Tigraay irraa deeggarsa bajetaa kennaa ture addoo guutuusaa beekseera. Kunis sababa murtee mana maree federeeshinii murteessee kabajuu dhabuun filannoo gaggeessaniif jedheera. Murtee federeeshinichaa irratti yaada isaanii kan gaafanne yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa federaalizimii kan ta'an Dr. Siisaay Mangiste hojiirra oolchuun rakkisaa ta'uu malaa jedhu. Keessumaa naannicha irraa bajeta kutanii aanaalee waliin dalaga jechuun aanolee fi magaalonni qaamolee lamaaf akka waamaman taasisaa jechuun dubbatan. Yuunivarsiitii Jimmaa kolleejjii seeraa fi bulchiinsaatti barsiisaa seeraa kan ta'an Dastaa Darajje gama isaaniin deeggarsa bajetaa mootummaan federaalaa naannoo Tigraay irraa kutee hojiirra oolchuuf rakkisuu malaa jedhu. Faayidaan naannoon Tigraay mootummaa federaalaa barbaadu sana hin kennu yaada jedhu kaasee mootummaan federaalaa kun egaa faayinaanshaal ishuu dabalataa deeggarsa mallaqaa dabalataa deeggarsa ogummaa barbaadaa naannoon Tigraay naannoodha malee diimtimeesii sadarkaa addunyaatti hin qabu. Kanaaf immoo deeggarsoonni garaagaraa maqaa naannootiin dhufan jiranii isaa san hunda dabalataa jechuudha. Deeggarsa gaafa jennu investiitii qofa miti yookaan kan federaal mootummaa baajata baay'ee naannoon federaalaa Tigraayidha yookaan naannoo kan biraatti kennu qofa miti jechuudha. Maqaalee naannolee saglan kanaa fi siitii isteetii kanaan dhufu waan baay'ee dhufuu danda'a. Isaan sana dabalataa jira gabaabumatti. Hin kennu jechuun gara biraatiin hariiroo si wajjin hin qabu hin jiru yaadamee jedhu of keessaa qaba jechuudha. Deeggarsi kun deeggarsa bajataati yookiin immoo sabsidii bajateedha. Kun kan waggaa waggaatti kan naannoleef kennamuun alatti kan dabalataan kennamuudha moo waggaa waggaatti kennamuudha kun? Amma deeggarsi kan jedhamu amma tokko manni marii federeeshinii mataa isaatti kan hundi keenyaa beeknu kan waggaatti al tokko kennamu jira beekamaadha inni. Biyyi immoo mootummaan federaalaa mataa isaatiitti immoo waggaatti baajata karoorfatee naannolee hiruu jira jechuudha. Amma kaleessa dubbatame baay'inaan ishee naannoleen hiramtu sana. Koos manni marii federeeshinii murteessuu danda'u kamidha? Baajata naannoleedhaaf hiramu sana. Murteen kun qaama hojii raawwachiiftuu naannichaa hangam miidhuu danda'a? Baajata naannoon Tigraay fudhatee aanaalee godina qaamolee seektaroota jiru sanaa hiraa jechuudha gara biraatiin. Baajata gaafa irraa dhaabdu hojii raawwachiistuu itimee hojii raawwachiisuu irratti dhiibbaa hin qabachuu hin dandeenye. Dhiibbaa mataa isaa qaba. Garuu eenyutu hojii raawwachiisuudhaan duuba jira kan jedhu beekuun baay'ee barbaachisaadha. Garuu asirratti manni maree federeeshinii maal jedhee kallattiidhaan mana maree naannichaa akkasumas immoo kaabinee naannichaa waliin hidhatan qabnu malee bulchiinsa magaalaalee aanaalee akkasumas immoo hanga gandaatti uummanni faayidaawwan tajaajiloota barbaachisoo ta'an kanneen akka ibsaa akkamitti danda'ama. Hojii raawwachiistuu wajjin hariiroon qabdu taanaan aanaa fi godina wajjin hariiroo akkamii qabaata? Maalidha amma karaa kamiin deemtee aanaa fi godina wajjin hariiroo uumuu dandeessaa? Olmoos kun aayidiyaalidha. Waan jechuun waan hojiirra ooluu hin dandeenye ramoonni beekuu qabdu. Kanaaf akka yaada keessanitti murtee manni maree federeeshinii murteesse kuni akkitti hojiirra ooluu rakkoo ta'uu danda'aadha. Baay'ee rakkisaadha. Waan hojii akkamitti amma siin jedhee waan ayidiyaal ta'e jechuun waan teoreetikaalii qofa piraaktikaalii impilimentii gochuun baay'ee nama rakkisuudha. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa BBC Afaan Oromoo